Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Iddoo Arsii nageenya fi araara jaalalli Waaqayyo lafaa fi bakka jirtanitti kallattii hundumaan isin kabajatu akkam jirtu nagaa keessa nageenya nagaa galata Waaqayyo sinuu akkam jirtu alaamanni keessa sa'aanii keessa waatii maatiin keessa nagaadha ansi jira immoo akka nagaa nagaa kanatti qaba Waaqa bira akkam jirtu የመዳን ቅመሞች እessa jirtu akkamitti jirtu akkuma jirtanitti nagaa ta'an isiniin jedha Ika samuna kana badan jira video loje endeku sababni isaas hojii busy na godheetu malee nagaa koodha iriftiin qabu daa'imas nan guddisa waan hundaa hojii mana keessaa guutuu anuma hojjeta waan ta'eef sababa kanaaf ani malee nagaadhuma koodha isiniin jedha isinis immoo akka nagaa kana isin qaba namni akkam jirtu isiniin eessa jirtu maal keessa jirtu wal gaggaafattani moo jalistanii dhuma wallaaltani moo wal iyyafattani maaliif baddeettanii wal barbaaddani moo akkam jirtanii isiniin jedha keessattuu warroonni biyya arabaa jirru kun wal gaafachuu wal iyyaafachuu wal jajjabeessuu tunurraa eegama waan ta'eef wal jajjabeessuun dirqama keenya maaliif haadha abbaa obboleettii obboleessa asii firan qabnu waan ta'eef firri keenya waaqa tokkichaa fi numatu waliif jira waan ta'eef kanaaf wal jajjabeessanii isiniin jedha kanarraa kanaaf immoo hojii keessanitti jabaadha of jijjiirree tooniin hanga yoomii kushiina arabaa keessatti gubanna dafnee of lawwannee tooniin gara biyya keenyatti galee biyya keenya keessatti guddachuudha qabna waan ta'eef kanaaf jabaadha isiniin jedha wal iyyaafadhaa immoo garuu waliin gatina eessa jirti riyaan tiyyaa eessa jirti maalirra jirti maal hojjechaa jirti karoora ishee ittiin deemaa jirtu maalidha karoora kee kan baranamaadha jedhaatii wal gaafadha karoora namni tokko hojjetu karoora sirrii hin taane warri mootu karoora gaarra jirtan wal sirreessati lakkiin karaan kun sirrii miti karaa kanatti deebi'ee hiriyaa tootii jedhaatii wal gorsaa wal jajjabeessan isin jedha maaliif jiru biyya kana nutu beeka waan ta'eef maatiin keenya jiraatan waan nuti keessa jiru arganii nuti garuu hin beekna waan ta'eef ofii keenya wal iyyaafannee wal jajjabeessan immoo dirqama keenya dirqama keessanii dirqama kiyya jechuudha kanaaf wanta darbee mootu irraa baradha nama tokkorra haa barannuume hanga yoomitti garuu kan nuti gowwoomnu hanga yoomitti shamarran biyya arabaa shaqaalaa biyya arabaa jedhamu keenyatti hin gaddina maaliif goota shaqaalaan biyya arabaa halkanii guyyaa dhaabbannee hojjennee tumna keenyan dafqa keenyan bulla waan ta'eef haqa namaan nyaannu haqa namaan barbaannu dhiiga keenya tufnee hojjenna waan ta'eef kanatti sinaarina garuu akkamitti shaqaalinnatii kana jalaa ba'uu danda'a hamma yoomittan kushiinaa keessa jiraadha yoo akkam godheen ba'uu danda'a jenne karoora baafachuutu nurra jira waan ta'eef kanaaf ka wal jajjabeessuun aadaa keenyas dirqama keenyas jechuudha bakka jirtanitti wal quba qabaadhaame wal gorfadhaame wal haa gorfannu amma yoomitti kan ni gaboonni nutti himanii dhageenyu deebinee ofii keenya gubanna wanta nama tokkorraa hin barannu nama tokko muudannoo isaa yoo ba'ee himate yookaan koomentiidhaan arrabsina yookaan rakkatteetiin jennuun yookaan waatu ishii rakkisee waa ishii dhiphisee akkas taate hin jennuun baay'een keenya wal jajjabeessuu wal arrabsinee wal beekutu irra nuuf mirgachuudha suni ta'uu hin qabu namni sun tariitii dogongoree ta'uu danda'a nuti immootu nama muudannoo isaa nutti basee irraa muuxannoo fudhannee barumsa godhachuudha qabna irraa barachuudha qabna mee walirra haa barannu yoomitti gubanna kanaaf waan darbeef hidhaarina kan dhufuuf immootu karoora baafannee hojjenne jijjiiramuu dandeenya ani garuu uummattiin kun fedhii manaa godha maaliif himandidaa jira awwaalanii kan jedhan tokkotu jira yoo namni natti himu yoo namni na gorsu ofii kiyya waan takka dhaga'u bakka karoora ofii qabadhe san qofa har'a garuu kan namni na gorsu sun deemee gaafa mataa kiyya irra ga'u hoo irraa hin baree jechuudha kanaaf gara fuulduraatti of sirreessa hidhaaru sammuu koo nabbasaa jedhu garuu irraa hin baradhe barumsa guddaan irraa baradhe waan ta'eef kanaaf hundi keenya yoomii nama tokkorraa haa barannu hamma yoomitti kan nuti gowwuuf hamma yoomitti kan nuti hattaa ilaalamnu hamma yoomitti kan kushiinaa arabaa keessatti ofii keenya gubanne kashlaphee gandaa soora kanaaf nama tokkorraa haa barannu walirraa haa barannu hin dhageenyu garuu
argus dhaga'us dhabnee fi miti maaliif akka ta'e jechaan beeku. Shamarran biyya Arabaa yoo jedhamu maal godhee akkan uume jechaan beeku. Shaama gara laafetti waan nuti himan hundi dhugama nutti fakkaata. Rakkanne jedhaniif dhuguma rakkana nutti fakkaata. Wallaalles miti argus dhaga'us dhabnee fi miti. Kan darbe kan dhufu hundi keenya walirra haa barannu. Nama tokkorra haa barannu. Irra deddeebineetuma yeroo baay'ee nutti malee dhageenya. Kanaaf hanga danda'ame gara miti jijjiiramu. Eessan jireenya biyya Arabaa kana keessaa baanu nuti hoo namaan adda maaliif nuti shaqaalaa kan nun jedhan kana gallee nus madaamii ta'uu dandeenya bara. Garuu immoo yoo wal gorfannee nama dogongore itti kolfinee tooniin qeeqoo osoo hin taane nama dogongoreessan dogongora keetirraa barii. Of sirreessi gara fuuldura jennee yoo waliin lollee wal gorfanne wal deeffanne boruutis madaamii ta'uu dandeenya. Yookaan idmee keenya guutuu kushii namasii kana keessatti gubanne jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo nama tokkorraa haa barannu. Walirraa haa video dheeressee waraabu sisiin koo rakkoo qaba. Video gaggabaabsee waraabu sanii faddana jala jechuudha. Kanaaf inni guddaan dhaamsan qabu dabarfachuudha. Viidiyoon addaanis ijjitu walirraa haa dhageenyu. Nama tokkorraa haa barannu. Amma yoomitti gowwoomna. Amma yoomitti namaaf taana ofii keenya ofitti dhumnee asitti. Kanaaf kana booda hundi keenya of jijjiiruudha qabna. Akkaataa kushiinaa kana keessatti baanee gara biyya keenyatti gallee ittiin jijjiiramu ofirra dabarree rakkataa akkamitti akka gargaaruu dandeenyu karoora baafachuudha qabna. Waan darbeef hin aarina kan darbe darbee jira waan ta'eef. Kanaaf kan dhufuuf humna qabna fayyaa qabna waan ta'eef hojjennee argachuu dandeenya. Waan badeef ofitti aaruun hin barbaachisu. Waan badeef taphachaa'uun hin barbaachisu. Garuu nama aarsa baay'ee nama aarsa maaliif akkati jireenya biyya kana keessa akkati jiraannutu beeka. Sa'aatii hirriibni nu qabetti hirriiba arganneetii miti. Sa'aatii beelofnetti nyaanneetii miti. Sa'aatii dheebonnetti dhugneetii miti. Garuu yoo suuraa keenya ilaalan waan nuti tolituma bashannanee argamarratti qallabamnee bulutti fakkaata. Maatii keenyas ta'e namoota biyya jiran jechuudha. Garuu nuti warri bishaan biyya Arabaa kana qammasnee argine jireenya biyya kanaa warri argine ni beekna jechuudha akkatti jiran. Sa'aatii rafnetti bara hirriiba keenya donquuf hirriiba keessa nu kaasanii. Kan silaa nuti biyyatti teenyee ajajan teechee nu ajajjee jiru kan nuti asitti hojjennee arganne. Kanaaf mootummaa ta'a jennee toonii nama tokkotti hirkannee boru nu jijjiira. Tarii gubaan irraa asitti gubadhe kun boru galeetan itti boqadha kan jennu hin attaallalamna baay'een keenya jechuudha. Lapheen keenya dhuggasuu attaallalama jechuudha. Namoonni rakkanne maan nu jedhan dhuguma nutti fakkaata. Garuu hundis rakkataa miti. Rakkataanis inuma jira. Keessatti immoo kanuma dhiiga namaa dhuguu bareetu jira. Kanuma haqa namaatiin jiraachuu bareetu jira. Kanaaf kana nama tokkorraa barachuun nurraa eegama. Yeroo baay'ee hin haasa'ama. Ibiloo akkana taate dubartiin biyya Arabaa akkas taate hin haasa'ama. Garuu irraan barannu maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaaf hundi keenya nama tokkorraa mudannoo nama tokkotirraa muuxannoo fudhannee waliif yaada barsinu. Hamma yoomitti kan nuti kushiinaa keessatti hubannu. Hamma yoomitti kan nuti teenyee ajajnu kan asitti teechee nu ajajchu. Hamma yoomitti immoo kan iyya isaanii dandeenye. Hamma yoomitti sa'aatii 24 dhaabbannee hojjennu. Kanaaf waan ittiin of jijjiirru akkamitti akka jireenya keenya fooyyessuu dandeenyu karoora baasuudha malee waan darbeef hin aarra taanaan sammuu keenyas ni dhabna. Fayyaa keenyas ni dhabna jechuudha. Sanan asila silkattiin tun addaan jalaa kukkutti. Kanaaf jabaadha. Shaqaala biyya Arabaa ta'uu keessanitti hin gaddina. Baga taane humna qabaannaa fayyaa qabaannaa kan sa'a 24 dhaabbanne hojjennu. Sammuu gaarii qabaannani bar iyya isaanii dandeenye iyya ijoollee isaanii dandeenye kanarraan cinqii meeqa nutti himanii biyya maatii bira bilbilu waan gaariin dhageenyu rakkannee dhageenya. Biyya keessan jiraanne maatiidhaan walii agarree ittiin boqannu
kan biyya keessatti fira keenya du'e irra dhaabbannee awwaala isaan irra dhaabbanneen awwaallannu kana hunda dandeenyetti akkasitti hojjenne kanarraa walitti hiruu qabamuu jiru baay'ee nama gubaa si laphis nama cabsa garuu immoo naarina aaruun hin barbaachisu waan darbirraa ni baranna kan dhufuuf of fooyyessina waan ta'eef kanaaf jabaadhaa bakka jirtanitti wal cimsaa wal gorsaa fayyaa kadhadha fayyaa waaqayyo namaa kenne taanan wanti hin dabarre jiru eenyumaaf hin darbu atumti bichaaf akkasii dabartu yaada akkasii dabartu abdadhu waaqa kee hin darba wanti hin dabarre jiru akka baraadha kufiinaa rabaa keessatti irriba dhabne sa'aatii dadhabnetti teenyee boqonnaa dhabne kanaa miti guyyaan nuti immoo waan hojjenne kana gammanne baga yeroo si humna qabu san deemee hojjedhe guduuffadhe har'a itti boqadhe sa'aatiin jennu ni dhufa waan ta'eef guyyaa san arguuf immoo har'a obsa yoo qabaanne har'a fayyaa yoo qabaanne hojjennedha waan ta'eef kanaaf waan darbeef aaruu dhiisate kan dhufuuf karoora baafadha wal jajjabeessa wal gorfadha wal sirreeffadha san booda waaqayyos karaa isaa nutti agarsiisa jechuudha kanuma hojjennetti barakatiisaa keessa nuuf haa buusu kan bade sun oduu waan keenya waan nu fayyadu ta'e sila waaqayyoyyuu karaa gaariitti nu qaba waan ta'eef inni garuu midhaanuu kayoo siisi faayee kan liqimsitee nyaattu waan ta'eef keenyaa miti kan bade haa badu qoosaa keenya fudhatee haa badu nuyiif garuu waaqayyo fayyaa nuuf haa kennu qabeenya caalu fayyaadha fayyaan jiraannan wanti hin dabarre hin jiru wanti hin hojjetamne hin jiru namni fayyaa qabu inuma dabartiif kana shakkina garuu immoo itti yaada hanga yoomitti kan nu garadii ormaa taanee jiraan nuti gallee garadii qaxaratuu hin dandeenyu nuti namaa gadi harka hin qabnu miila hin qabnu sammuu hin qabnu kan jedhu kana yaadate akkasitti yaadne taanan wanti nu asitti gubannuuf hin jiru yeroo muraasa keessatti gallee biyya keenyatti jijjiiramuu dandeenya kanaaf bakka jirtanitti wal jajjabeessaa hidha aariin wanta akka aariin jiru biyya ormaa kana keessatti kan namaa kanaaf jabaadha inni siniin jedha ni jiru immoo warra biyya keessa ta'anii nu arrabsan shintibeeti dhiqxan kana waan jabaa gootanii kanaan of jajjanii wanni nuun jedhan baay'eetu jira waan ta'eef warroota akkasitti sin aarina nuti fayyaa qabaanne dandeettii qabaannan meeshaa bareessaan odoo gaafatanii meeshaa shintibeetiin dhiqan kanaayyuu hin beekan maqaasaa odoo gaafattee hin beekan kan biyya keessa teessee kan nama hin geenye nama qeecha nuti garuu biyya afaan isaanii hin beekne keessatti dhufnee afaan isaanii barree biyya hojii isaanii hin beekne keessatti hojii isaanii barree biyya nyaata isaanii hin beekne keessatti nyaata isaanii barree kanarra sa'aatii 24 dhaabbanne damoonni nuti argan hojjetaan mootummaa doktorri hanga fe'ee mindaan isaa guddaa ta'e hanga nuti nyaannu kanan argatu mindaa mana kiraa gafallu nyaata binnee nyaannu rabbi galannaa ga'u kanaaf shaqaala biyya arabaa ta'u shintibeeti dhiquu keessanitti hin gaddina baga dhiqne nuti yoomiyyuu eenyumaa ooli malee eenyumaayyuu gadi miti kanaaf hamilee warroonni akkasitti nama cabsanis baay'eetu jiru garuu immoo akkuma keenya gaafa biyyaa baatu karoora karoorfattee kaayyoodhaaf manaa baatee kanas geessee kaayyoo dagattu ni jirti sababa ishiitiin immoo shamarran biyya arabaa walitti qabamanii arrabsamuu hin qaban warroonni akkasii sunis taa'atii of laalaa baay'eetu jira waan ta'eef gaafa manaa baanu akkamitti baane maatii keenya bira akkamitti mana harcaasaa baana gaafa baane yoo as geenye maaliif irraafan karoora baaneef san kaayyoo baaneef san maaliif dagane kaayyoo nuti baaneef mana ijaazaa ooludha kanaaf manni ijaazaa sinitti haafu hanga baatanii ji'aan balleessitan san walitti qabadhaati dafaa biyya keessatti galaa akka barbaadanitti qilleensa mijataa biyya keenyaa keessa deematii bashannana warri ijaazaa baatanis ijaazaa immoo ba'uun rakkoon qabu garuu immoo maqaa nama tokko tokkootiin shamara takkaatiin foon xannacha tokkicha foon hunda ajeessaa akka jedhasan maqaa nama tokko lamaatiin shamarran biyya arabaa jedhamne arrabsamuu hin qabnu warroonni akkasii sun nu keessatti hin makaman waan ta'eef nun ilaallatan
Maaliif isaan kaayyoo manaa baaniif isaan gata waan ta'eef nuti garuu warri mataa keenya gadi cabsine taati deemuun itti odoon dhugi.